Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Hordoftoota chaanaalii keenyaa hundumti keessan chaanaalii keenya sabiskiraayibii, laayikii, sheer gochuudhaan barumsi kun yeroo hundumaa kiristaanota hundumaa bira akka qaqqabuudhaaf akka nu gargaartan isin gaafachaa, barumsa yeroo hundumaa karaa chaanaalii kanaa isin ni darbu argachuudhaaf sabiskiraayibii hunda jedhu tuqxanii barnoota bal'aa asirraati akka argattan ergaa keenya isinii dabarsaa. Guyyaa har'aa kana jechoota wangeelaa 6 waliitiin ni ilaala jechaadha. Jechoota wangeelaa 6 gaafa jedhaman ni dhageenya. Jechoota wangeelaa 6 jechuun maal jechuudha? Macaafa qulqulluu irraati kutaa boqonnaa kam irratti kan isaan argaman isa jedhuu fi jechoonni wangeelaa yoom yoom nu fayyadu jennee gaafa ilaallu, keessumaa yommuu gaabbii gallutti abboommiiwwan kurnanii fi jechoota wangeelaa 6 beekuu fi baruun dirqama keenya ta'a jechaadha. Isaan jechoota wangeelaa kan jedhaman 6 kunii fi amma danda'ametti abboommiiwwan kurnan kan jedhaman bakka tokkotti erga baranne yookiin immoo erga beekneen booda isaan kana bu'uura godhannee badii keenya ka'umsa taasifannee isaan kanarraatiin himachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf jechoota wangeelaa 6 kan jedhaman yeroo darbe barnoota keenya irratti abboommiiwwan kurnan ilaalleerra. Eessatti argamu? Maal maalidha? Kakuu haaraa keessatti immoo argamu moo hin argamanii? Jalqaba eenyuuf kennamanii? Abboommii kurnan jechoota wangeelaa 6 immoo eeguun faayidaa maalii qabaata jedhu waliitiin ilaalleerra. Egaa jechoota wangeelaa 6 kan jedhaman wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 25 kaasnee gaafa ilaallu bal'inaatiin ni argana jechaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 26 kaasnee gaafa ilaallu, 27 kaasnee gaafa ilaallu akkana jedha. Hin sagaagaliin akkuma jedhame dhageessaniittu. Jechi kun hin sagaagaliin kan jedhu kakuu moofaa keessatti abboommii ajaja qulqullicha Museetiif kennamedha jechaadha. Ilmi namaa sagaagaluu akka hin qabu. Sagaagaluu akka hin qabne namni dhiirri tokko shamarree tokko waliin bultoo ijaarratee jiraachuu akka qabu, shamarreen tokko dhiira tokko waliitiin bultoo ijaarrattee jiraachuu akka qabdu, kanaan ala garuu gaa'ilaan alatti otoo gaa'ila hin gaggeeffatiin fedhi foonii raawwatamu hundumtiyyuu sagaagala jedhamaa jechuudha. Namni tokko hojii sagaagala raawwachuu akka hin qabnee fi seeraatiin heeraatiin taa'ee kan jiru yoo barbaade fuudhuu, yoo barbaade heerumuu. Waaqayyoonis Addaamiin erga uumeen booda Addaam jireenya biyya lafaa kana qophaa isaa jiraachuu hin danda'u. Addunyaa kana keessa namni tokko qofaa isaa deddeebi'uu hin danda'u. Nama isa gargaaru, nama isa deeggaru, nama wal gargaaranii jireenya kana ittiin darban hin barbaachisa jechuudhaan Hewaaniin uume. Addaamiif Hewaan tokko, Hewaaniif Addaam tokko malee Addaam tokkoof shamarroota baay'ee yookiin immoo Hewaan baay'ee. Hewaaniitiif Addaamota baay'ee Waaqayyo hin uumne. Simbirroo samiillee ilaalaa, uumamni illee isin hin barsiisu jedha. Simbirroon 2 deemti yeroo baay'ee. Kun uumama Waaqayyooti. Namni garuu uumama Waaqayyoo isa kabaja qabu kana, isa ulfina qabu kana, isa dirbabaatiin yookiin immoo maxaniidhaan jiraachuu mallu kana cee keessa darbee seera Waaqayyoo jijjigsuudhaan jireenya horii akka jireenya beelladaa ilmi namaa yommuu ta'utti argaa jirra. Wangeela Maatiyoos
boqonnaa 5:27 kaasnee gaafa ilaallu hin sagaagalinaa akkuma jedhame dhageessaniittu. Kakuu moofaattis seera jalqaba Museef kenname waan ta'edha. Ani garuu isiniinan jedha sagaagalli dhorkaadha. Sagaagalli hin barbaachisu. Sagaagalli dhowwamaadha. Haa ta'u malee ani garuu isiniinan jedha gara dubartii ilaalee kan ishee hawwe. Gara dubartii ilaalee simboo ishiitiin, miidhagina ishiitiin, qaama ishii keessaa bakka tokko argee kan hawwe yaadaan, lapheedhaan kan ishee faana sagaagale sagaagaleeraa jedha. Ilaaluun, hawwuun maalidha? Cubbuudha. Laphee isaatiin ijaan laalee kan ishee hawwe sagaagaleeraa jedha. Namni akkamitti sagaagalaa? Lapheen sagaagala. Yaadaan sagaagala. Gochaadhaan sagaagala. Gochaadhaan immoo ofiin ofirratti sagaagalu. Kun hin barbaachisu jechaadha. Hin barbaachisu jechaadha. Kanaaf egaa obboloonni keenya shamarroonni, keessumaa shamarroonni waan isin beekuu qabdan, waan isin barachuu qabdan, hubachuu qabdan, uffatoota qaamota miiraa namaa alatti baasanii agarsiisan, haalonni ulfannaa aadaa keenya ala ta'an, duudhaa keenya ala ta'an, wandaboo gabaabsuu, jilbaa olitti godhachuu, mataa akka nama tulluutti ol dhaabuu, nyaara haaddachuu, chaapistikii lippistikii dibachuu, rifeensa qalama dibachuu, wiigii hidhaachuu, surree uffachuu, uffatoota harma agarsiisan, uffatoota naannaa kanarra duuba ofii agarsiisan, uffatoota qaamota fuulduraa agarsiisan, kanneen akka paantii alatti kan baasan, uffata uffanni alatti baasanii kan akka xuut maayajaa, kan akka uffatoota lipsii keessaa, kan akka surree, kan akka haala dibannaa garaagaraa, harma kan agarsiisan, hudduu duubaa kan agarsiisan, garaa kan agarsiisan, laphee kan agarsiisan, gateetti kan agarsiisan, isaan kun hunduu dhorkamaadha akka seera mana amantaa keenyaatti. Qulqullichi Phaawulos maal jedhe? Dubartoonni mataa isaanii haa haguuggatanii. Musliimota irraallee fakkeenya guddaa fudhachuu qabna. Isaan ishee kan akkattiin shaffanatu. Maaliif? Namoonni ilaalanii miidhagina isaanii, rifeensa isaanii, fuula isaanii ilaalanii akka isaan hin hawwineef. Hawwuun cubbuu waan ta'eef. Ijji kun yoo agarte gara hin taanetti yaada isa namicha waan geessisu. Kanaafidha harki kee mirgaan yoo si dogongorsiiste muriitii gatii jedha. Ija keenyaan laallee laphee keenyaan sagaagaluu, dubartii kana afaan sagaagaluu baasnee gatu yookiin immoo dhiisuudha. Kanaaf obboleessa isaa waan dogongorsaa kan taasisu dhagaan daakuu morma isaatti hidhamee gara boollaatti yoo isaa gatame wayyaa. Massanaakiyaa warri taane, dogongorsa warri taane obboloonni keenya keessumaa araba jiraattan, biyya keenyas jiraattan haala uffanna keessan sirreessaa, handhuura keessan dhoksaa, shurrubbaa keessan dhoksaa, wandaboo keessan dheeressaa, uffatoota gaggabaabaa harka irree agarsiisan, harma agarsiisan, garaa agarsiisan, handhuura agarsiisan kana uffachuun sirrii miti, dhorkaadha. Inni lammaffaan sababa sagaagalaa malee jechoota wangeelaa jaandala jira. Sababa sagaagalame haadha warraasa kan hiike, ishee hiikamtees immoo kan fuudhe sagaagaleeraa jedha. Sababa tokko malee wangeela Maatiyoos boqonnaa 19 irratti ilmi namaa waan hin taaneefis waan ta'uufis haadha warraa isaa diiguu yookiin immoo hiikuu qabaayii kan jedhu gaaffiin dhiyaateef. Ani garuun isiniin jedha, Waaqayyo tokko godhee kan uume, abbaa warraa fi haadha warraa tokko godhee kan uume namni gargar hin baasin. Isaan qaama tokko malee
qaama lama miti. Namni kamiyyuu abbaa fi haadha isaaniitis haadha warraa isaa waliin walii gala. Sababa tokko malee haadha warraa ofii hiikanii ishee hiikamte sanas kan fuudhes inni baases sagaagaleeraa jedha. Jechoonni wangeelaa jahaffaan jechoonni wangeelaa jahan keessa lammaffaan isa kanadha. Inni sadaffaan siruma hin kakatiinaa. Siruma hin kakatiinaa gaafa jedhu kakadhaa jechuu miti. Dhugaadhaanis sobaanis kakachuun hin danda'amu. Dhugaa yoo ta'e dhugaa jedhaa. Soba yoo ta'e soba jedhaa malee maqaa waaqaa, maqaa ergamootaa, maqaa fannoo waan garaa garaa waamnee kakachuun hin danda'amu jechaadha. Inni sadaffaan. Inni itti aanu diinota keessan jaaladhaa jedha. Samiirra kan jiru waaqa keessaniif ijoollee akka taataniidhaaf diinota keessan jaaladhaa. Warra sin abaaru immoo eebbisaa. Warra sin jibbu immoo gaarii raawwadhaa jedha. Inni arfaffaan diinota keessan jaaladhaa jedha. Inni itti aanu obboleessa isaa irratti kan hori'u itti murtaa'a. Obboleessa irratti kan hori'u itti murtaa'a. Jechuudhaan kaa'amee jira. Jechoota wangeelaa jahan kan jedhaman isaan kana jahan ta'uusaa beeknee hubachuun barbaachisaadha. Kakachuu akka hin qabne, diinota keenya jaalachuu akka hin qabne, obboleessa keenyatti horii akka hin qabne, sagaagaluu akka hin qabne, haadha warraa ofii hiikuu akka hin qabne, ishee hiikamtes fuudhuu akka hin qabne asirratti bal'inaatiin barraa'ee taa'ee ifaan jira. Isaan kana dhageenyee ittiin jiraachuun dirqama keenya ta'a. Inni guddaan jechoota wangeelaa jahaan asuma wangeela Maatewos boqonnaa 5:27 kaasnee hanga 43 yoo ilaalle bal'inaatiin argina. Sobaan hin kakatiinaa jedha. Kana torban jahan ilaallee hanga dhumaatti ittiin jiraachuun barbaachisaadha. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jennee hanga jahaatti barachuu fi beekuun hunda keenyarra jira. Jechoota wangeelaa jahan kan jedhaman isaan kana. Abboommiiwwan kurnan jechoonni wangeelaa jahan dagatamuu kan hin qabnee fi yeroo badii keenya, yeroo cubbuu keenya himannu jechaatiin sirritti qabannee, sirritti barannee ittiin deddeebi'uun barbaachisaadha. Isaan kun galma mootummaa Waaqayyoo jireenya bara baraatiif karaa kan nu haxaan yookiin immoo mootummaa Waaqayyootiif kan nu qopheessan ta'uu isaanii beeknee deddeebi'uun hunda keenyarra jira. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate, kan nu barsiise Waaqa boolii keenyaaf galanni haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa Waaqayyoon isin haa eebbisu. Jechoonni wangeelaa jahan bifa kanaatiin baranneerra. Barumsa biraatiin hanga wal agarruutti nagaatiin nu tura. Wangeeltuu sabiskiraayibii sheer gochuun dagatiinaa. Chaanaaliin kun akka guddate tajaajila kana caalu akka kennuudhaaf deeggarsi keessan nu biraa hin hafiinaa isa jedhu isin beeksisuudhaa fi hunda keessan sagalee jireenyaa isin dhageessu.